This one is chapter 8, integration and maintenance. So har'a boqonnaa 8ffaa geenye irra jechuudha. Human resource management boqonnaa 8ffaan integration and maintenance jedha. Kanaaf boqonnaa 8ffaa jechuudha. So as you know that labor relations define that it is a continuous relationship between a defined group of employees represented by the union or association and an employer. Labor relation jechuun hariiroo jechuudha. Hariiroon kuni hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa jidduu jiru jechuudha. Isa kanaan labor relation jennaan jechuudha. It is a relationship include the initial recognition of the right and the responsibility of the union and the management, the negotiation of the written contract concerning wage, hours, and other condition of employment, and the interpretation as well as administration of these contracts over this period of coverage. Kanaaf labor relation kun maal fa'aa include godha? Mirgaaf dirqama hojjetaa tokko akkasumas mindaa isaa, sa'aatii hojii isaa fi kondishinoota garaagaraa kan qabatu yoo ta'u, sanniin interpret gochuutiin hojjetaa fi hojjechiisaa jidduutti administrative agreementiin akka jiru taasisa jechuudha. So there are three parties involved in employee relation. One is employees, employer, and the government. Yeah, party one sadiitu jira jechuudha. Relation gidduu labor relation kana keessatti jechuudha. Qacaramaan jira, qacaraan jira, mootummaan immoo jira jechuudha. So employer are represented by labor union, and the labor union is a group of employees who have joined together to achieve present and future good that deal with the employee condition. The role of government in labor relation is developing framework of the employees relations through law or Ethiopia, for example. Kanaaf labor union hojjettoota waliin gurmaa'ee union kana uume. Union kun immoo waa'ee hojjettoota future isaanii goal isaa hunda adjust godha. Mootummaan immoo jidduu sana galee framework tokko mijeessaa jechuudha. So why do employees join union? Union keessa seenuu maaliif fayyada hojjettootaaf? Job security ni fayyada, socialization ni fayyada, safety and healthy, communication link, fair and equitable compensation akka argataniif isaan tajaajiluu danda'a. Especially for job security, labor union kun baay'ee barbaachisaa. Sana qofa osoo hin taane fair and equitable compensation akka jiru isaan fayyada jechuudha. The other one is collective bargaining. It is a process through which representative management and the union meet to negotiate a labor agreement. So under law, the both management and the union are required to negotiate wage, hours, the terms, condition of employment in a good faith. Collective bargaining jechuun maali jechuudha kuni labor union fi hojjetaa yookaan immoo hojjechiisaan agreementii tokko irra ga'uudhaaf diriirii isaan taasisan jechuudha. Yes, inni sun labor collective bargaining jedhama. So the good faith bargaining means that those parties are making reasonable effort during communication and negotiation to arrive at the agreement. Yeah. Good faith jechuun diriiriin sun yookaan immoo waliigalteen isaan irra ga'an suni kallattii lamaaniinuu communication gahaa kan qabu yoo ta'e jechuudha. So the process of collective bargaining include preparation, negotiation and administration of contracts. Stepoota sadiin kana hammata jiru. Preparation gaafa jiru develop offensive and defensive strategy na assess internal and external environment that may affect the outcome of the negotiation, legal, economic, political, and social. Study the intention and the capacity of the party. This one is preparation. Copy irratti wanni godhamu sannan kanneen hammata jechuudha. Negotiation, the most typical bargaining or negotiation stage involved. Each side present a demand. Usually demand are very far apart in some issue. The reduction of demand. Each side trade off some of the demand again, and a subcommittee study. The party forms a joint subcommittee to develop reasonable alternative. Maaliif qacaraanis yookaan immoo namoonni qacaramanis dimaandii garaagaraa qabu. Dimaandii isaanii fiduu qabu. Dimaandii sana immoo human needs unlimited waan ta'eef reduce gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti immoo reasonable karaa ta'een alternative isaan jidduutti isaan lamaaniifuu araarsu subcommitteen dhaabbate sun ni kalaqa jechuudha. Sana booda if they agree, the informal settlement is reached and each group goes back to the
sponsor union, representative of their supervisor, members, management to the top management. Finally, if everything is ordered, formal agreement can be reached and signed. Warratti waliigaltee fi gumallattuudhaan xumurama jechuudha. If an agreement is not reached by the party, the situation called impasse occurs. So, waliigaltee irra hin gahan taanaan taateen suni impasse jedhama. Impasse is a situation in which the party cannot be settlement. In order to resolve such disagreement, third party may be involved. Qaamni sadaffaan may be involved ta'uu danda'a impasse kana solve gochuudhaaf. So, an intervention by the third parties overcome an impasse such as mediation, fact finding and arbitration kanneen jaarsummaa fa'aa fayyadamnee intermediate goonee impasse uumame sana araarsuu dandeenya jechuudha. Other one is administration of the contract. It involves the activity necessary to put the agreed upon contract in practice, including adequate communication of the agreement to the concerned parties. Yeah, kana jechuun immoo dhumarratti agreementii sana bifa kontiraatatiin barreessanii gara fuulduraaf kaa'uudha paartiiwwan lamaan kanaaf jechuudha. Grievance handling. A deciler defines grievance as any factor involving wages, hours, condition of employment that is used as a complaint against the employer. Yeroo baay'ee qacaramoonni waliigaltee akkaataa isaan barbaadaniin hin ta'u taanaan yaa'u qirreetaa dhiyeessu jechuun wanta isaaniif hin tolle iyyannoo galfachuu danda'u yookaan immoo irratti waliigaluu dhabuu danda'u jechuudha waan akkana kana isa sanaan grievance jennaanii. Which define grievance as any dissatisfaction or feeling of justice in connection with one's employment situation that is brought in the notice of the management. Yeah, which is another scientist, innis nama biraati. Grievance karaa biraatiin inni immoo dissatisfaction or feeling of injustice associated with employees jedhee hiike jechuudha. Grievance may arise from various sources and their seriousness also varies accordingly. Some grievance arise from discipline case, seniority, problems including promotion, transfer, layoff, job evaluation result, work assignment, benefit. Some kanneen irratti grievance ka'uu danda'a. As a grievance is a symptom of underlying problem, it requires careful analysis of situation to prevent repeated problem from occurring. Yeah. Grievance akka mallattootti fudhatamuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhaabbata tokko keessatti waliigalteen akka hin jirre akeektuu wayii kanaaf isarratti hundaa'uudhaan furmaata kennuu hin dandeenyu taanaan gara fuulduratti rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. So grievance arbitration procedure, it is an orderly system whereby dispute between the management and the union or employee are resolved in a series of steps. Grievance procedure differ from organization to organization. Some organizations have very simple procedure involving only 2 steps, while others may have very long steps before resolving the conflict. Kanaaf grievance kana akkaataan itti kan organization irraa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Dhaabbattoonni tokko tokko steepii 2 hin caalleen grievance hiikuu danda'u. Tokko tokko immoo steepii dheeraa fayyadamanii probleemii sana resolve gochuu danda'u jechuudha. Inni kaan disciplinary action jedha. Discipline is a procedure that corrects or punish a subordinate because of the rule or procedure has been violated. Yeah, discipline ni beektu. Kan namni tokko badii hojjete taanaan yookaan immoo seeratti bulmaata dhaabbata tokko hiike taanaan disciplineedhaan adabbiin kennamaaf jechuudha akka sirreeffatu. So most contract agreed by the management and the unionized organization provide a management with the right to discipline workers following disciplinary procedures like incompetence, misconduct, violation of contracts are some of the areas likely to initiate disciplinary action. The most common types of disciplinary action: oral reprimand, loss of privilege, fine, layoff, demotion, suspension, and dismissal. Yeah, እንግዲህ gaafa disciplinary dhumarra ga'e dismissal kan inni fidu oral reprimand jechuun afaaniin akeekkachiisa kennuudha jechuudha. So a fair discipline process is based on 3 prerequisites. One is rule and regulation jiraachuu qaba. System of progressive penalty jiraachuu qaba. Appeal process immoo qabaachuu qaba jechuudha. Maaliif system of progressive penalty sana ittiin amantu taanaan appeal process immoo qabaachuu qaba jechuudha. Rule and regulation gaafa jennu a clear definition of rule and regulation should be set to help employee know beforehand what is expected of them,
while working in the organization. Yeah, dhaabbata sana keessatti namni tokko gaafa qaxaramu seeraa fi dambii ittiin bulmaata organizationii sana beekuun baay'ee isa fayyada jechuudha. Rakkoo yookaan immoo hadhabbii irra isa baraaruuf isa sana beekee akkaataa seeraa fi qajeelfama dhaabbata sanaan hojjechuu qaba jechuudha. System of progressive penalty jechuun penalty may range from oral warning to written warning, suspension from the job discharge. The higher and the more frequent offenses, the more severe penalty becomes. Kanaaf dhaabbanni tokko akkaataan hojjetaa isaa itti adabu yaa'u afaaniin akeekachuu irra jalqabee xalayaan barreessee kennu haga ari'uu ga'uu danda'a jechuudha. Kuni akkaataa organization irra garaagarummaa qabaachuu danda'a. Appeal process in order to issue the disciplinary action fair and equitable, there has to be an appeal process. Fair and equitable punishment yookaan immoo disciplinary action akka ta'u appeal processii qabaachuun dirqama jechuudha organizationiin tokko. Disciplinary process may involve the following steps: establishing work and behavior rules, communicating this rule for employee, establishing effective assessment mechanism like performance appraisal and observation. Look, amma dhaabbanni tokko seeraa fi qajeelfama baasee tokko yookaan immoo ruulii baasee tokko organization yookaan hojjettoota sana communicate godhee beeksisuu qaba. Sana booda immoo assessment mechanism yookaan performance appraisal and observation mechanism immoo establish gochuu qaba. Sana booda collect full information in case of deciding the type of penalty. Information gahaa argachuu qaba based on policy and the procedure. Sana booda punishment sana administer gochuudha. Finally follow up of the case jechuudha. Stepota kanneen follow gochuun nurra jira jechuudha. Guideline in the following major guidelines are useful in the disciplinary process. Discipline action should be applied consistently. Similar incident should get similar treatment. Employee should be adequately warned of the consequence of his or her alleged misconduct. Disciplinary action should be taken in a private. Gaafa hojjetaa tokko gaafa adabnu kophaa isaa adabuudha malee bifa private ta'een akkasumatti of jibbuutti yookaan immoo namoota duratti adabbii kennuuf hin barbaachisu. Penalty should always carry with a constructive element. The employee should be told clearly the reason for the action to be taken. Gaafa penalize goon immoo penaltiin suni kan barsiisu ta'uu malee akkasumaan nama miidhuuf penalize gochuu hin qabnu. Disciplinary action should be taken from partner in order to employee to understand clearly the relationship between penalty and offensive act. As much as possible, disciplinary action should be applied by the immediate supervisor. After taking the disciplinary action, the attempt should be made assume a normal attitude toward the employee. Kanaaf yeroo baay'ee disciplinary action kan kennamu qabu supervisoriitiin osoo ta'e bareeda. Namicha san kan hogganu immediate supervisoriitiin osoo ta'e bareeda. Adabbiin kenname sun immoo namicha sana amala isaa sirreessee gara amala gaarii isarraa eeggamuutti akka deebi'u kan taasisu ta'uu qaba jechuudha. So this is the end of chapter 8. Chapter 8 wanta na fakkaatti baay'ee gabaabduudha. Kanaaf thank you very much. Warroonni channel keenya haaraa taatan akkuma barametti subscribe osoo hin godhin akka